Irra jirtu maatii keenya nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam jirtani? Nuti nagaa jirraa galata waaqaa. Sinoo akkam jirtanii siniin jedhaa deebitee dhufee jira. Eessan jiraarra irroo waan ta'eef kootii kaawwadheen jira. Irrooba jechuudha. Eessan jira argitanii akkuma argitan. Mana haarawaa keessaan jira jechuudha mana haarawaa. Mana haarawaa. Abbaan mana kanaatitu viidiyoo naa waraabi maalirraa naageessanii naan jedhee egaa kanaaf viidiyoo waraabuuf dhufe jechuudha. Hunduma keessaniifuu jechuudha fakkeenya ta'uuf abbaan mana kanaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu abbaa mana taasisan zoorsaa mana kana akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Obboleettiin keenya biyya alaatii deemtee biyya Dubaay keessatti jirti. Egaa mana lafa bitattee manuma keenya kennu manni keenya suma jechuudha mul'ata. Lafa bitattee mana ijaarrattee egaa lafa numatu bichisiiseef jechuudha yeroo sanii. Deebisee ammoo mana bitattu jechuudha. Mana jira lama. Namatu natti dhufee ta'e suuqii kiyaan cufne isa laalaa jechuudha. Suuqii kiyyaa cinaa jira waan ta'eef. Innaa gizee lafa bitatu nutu bichisiisee manallee numatu ijaarsise sarraatenya kaasuu waan beekuuf sarraatenyoota asitti ijaaree fi kanaafiyyuu ishiin galtee deebite garuu jidduuni galtee laallattee deebitee amma kinoo waan hundumaa gochaa fi jirraa ganna waan ta'eef amma laxxafuu fi jiramaa jechuudha. Sarraatenyaan laxxafaa fi jira hundaafiyyuu laaluu dandeessa. Kinoo laaluu dandeessan jechuudha. Manni L-shapeedha jechuudha. L-shape jedhama. Qaxxalamee jira kuni kobaatti shinti beetii fi kushiinaadha jechuudha. Shinti beetii fi kushiinaadha. Na biyyes kinoo buusnee fi jirra manni jira. Kinoo kan isatti aanummoo itti galanii jiru. Kanas kan olaantutti galanii jiru. Kan ishiiti malee hundumaatti galanii jiru jechuudha. Biyyeen kinoo kun lachuu isumaa bu'e jechuudha. Laxxafamuu fi lassanamuu fi biyya argitanii galabaanis isumaa bitamee bona bitamee ture. Manni kana fakkaata jechuudha. Kun saarbisii yoon kushiinaa yookiin immoo shinti beetii keessa isaa garafamee jira. Keessi isaa mukatu hafee munni kan ittiin ijaarame jechuudha. Kinoo balballi tokko achiin tokko immoo kana jechuudha. Shinti beetii fi kushiinaadha jechuudha. Irratti ijaarame shaaworii fi wannoon immoo shinti beetii fi kushiinaan fi shinti beetii irratti ijaarame shaaworiin immoo kilaasii ishiitti jechuudha. Kophaatti kutama. Balbala meeqa seetan? Kinoo kun balbala tokko biqii keessa jira. Kun immoo balbala lammaffaadha. Kana sabbiqii keessa jira. Balbala lammaffaadha. Kun immoo balbala sadaffaadha jechuudha. Asirratti mul'ata. Balbala sadaffaadha. Kan itti aanu immoo kun balbala sadaffaa kan itti aanu immoo kinoo kun balbala arfaffaadha jechuudha. Kuni balbala shanaffaadha jechuudha. Balballi isaa guddaa sanii keessi isaa baay'ee tokko bal'aadha jechuudha. Kun amma kan ijoolleeti jechuudha. Kun immoo saaloonii fi manyitaa ishiiti jechuudha. Keessi saaloonii fi manyitaa ishiiti jechuudha. Innaa ollaan garaagaraa hundatti galanii jiranii kan ishee bichaa jidduutti hafe jechuudha. Lafti immoo kun amma kan biyyeen irra jiru kun gibbiidha jechuudha. Gibbii ishiiti. Innaa baay'ee tokko das nama jira baay'ee bareeda. Akka laabichaatti balbala jaha qaba jechuudha. L-shape'n beektan faashinii mana amma ijaarame jechuudha. Munnis kinoo kan ishiiti. Biyyeen tokko kana munni ishirraa kan ganaa irraa hafe jechuudha. Kunis biyyeen lama jechuudha. Maal laxxafaaf? Amma laxxafaa fi kun amma samuuna kana eettamuu wada sarraatenyaa argamee fi jira. Waan ta'eef kana isin jira. Galabaan immoo galabaan kan biyyaan eettamuu isin jira. Egaa shinti beetiinis akkuma argamu uumee jira. Shinti beetii fi kun kushiinaa waan ta'eef uumee jira.
hojjetameetoo bakka uqqee bichaa tafe waan ta'eef. Innaa kana fakkaataa isiniin jira baay'ee tokko bareeda garuu akkatti kaasu biyyeedha fuunatti hin tolle malee baay'ee bareeda isiniin jira akkanatti olaalan xiqqaa fakkaata garuu luukii 80 wayii jechuudha. Manni kun luukii 80 wayii isiniin jira. Saarbisii kana malee onnoo jechuudha kushiina fi shintibeetii fi kushiina malee onnoo 80 wayii jechuudha. Argitanii amma kuni gaafa sirri gaarafamee laxxafamee maal jedha abee bareedasa abee yaa bareedasa galabaanis gizeen bitame galabaan barana sirriitti wuddiidha kumtaalli takkittiin birrii 400 garuu gizeen bitamee asitti naqamee isiniin jira egaa kana fakkaata. Kin ollaan amma itti galanii jiran ishii bichaa tafe kun kan gadaan kun itti qaata itti galanii hunduu itti galee jira. Kan itti olaanus itti galame duwwanis itti galame hunduu itti galamee itti galanii jiru jechuudha garuu warma biyya keessatti daasbooraa miti. Inni akkasiniin jira warroonni lafa akkasumas mana bitachuu barbaadanis warroonni barbaadanii jiraatan. Nu beeksisa rakkoon qabu isiniif binnaa lafas ta'ee manas ta'ee waan barbaadanii isiniin jedha. Lafti kun yeroo isaan kan bitame jechuudha xiqqoo turee jira 200 bitame. Lafti sun kun jechuudha yeroo bitamutti 200 bitame mee ilaala ijaarsi isaa wannoonni kan ijaaree muka jedhee muka namichi abbaa sarraatanyaan ofii danda'ee 100 muka jedhee harka isaa jedhee muka sarraatanyaatu ofii isaatii danda'e jechuudha. Muka kan hundaa saarbisiitti osoo makate xiqqeetti tana sootti makatiin. Argitanii keenyan gara fageenyan qabu keenya kennu asii balbala rungaadee kana fageenyan qabu jechuudha. Argitanii amma uqqeen akkanatti uqqaa'ee karaani naman dabarsuu asfaaltii bajabbajee gaarii deema bajaajii isiniin jira. Egaa bakka manni keenya hollaa buna walitti hunna micayyoon gaafa galte buna walitti hunna sookiin kiyyallee irra cufaadha kinoon banamne jechuudha kabalatuun roobni roobee jennaan cufattee galtee hin banne amma ganaa dhufee banaa innaa akkasiniin jira. Akkasii viidiyoo biraatiin nagolitti deemuutti nagaanuuf taa'ee fayyaa taa'ee waaqayyo sin waliin haa ta'u warroonni bitachuu barbaadan immoo nu beeksisaa isiniin jenna. Beeqolloonis gahaa jira beeqalaanis gahaa jira koottaa warri nyaachuu barbaadanis asumaanii warri maskaramii galtan jirtu boqqolloo isinii hambisna boqqolloo fi beeqalaa isinii hambisna maskaramii galuu warri barbaadan avokaadoon illee kennuuf buusaa jira saakilti baay'ee jira guyyaa biraa isinii waraaba amma hundaafiyyuu suuqii kiyya banuun deemuu hedhaa nagaan haa taa'ee obboleettii keenya kennu manallee asirratti ilaalitti gammadishi viidiyoo keenya immoo sabskiraayib gochuun hin dagatinaa laayik sheer godhaayii nu guddisaa isiniin jenna oromoo keenya sin jaalannaa baay'ee.